Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota saaliyaatu jira jirtu baga jiraattanii bakka jirtan hundatti nageenya firaamanisi waliin haa jiraatuun isiniin jedha. Egaa obboleeyyan keenya sababa ramadaanaatiiniifis nama shoolii ta'anii walirraa faffagaannee jirra. Inshallah walitti immoo rabbiin nagaan nu deeffateeraan isiniin jedha bakka nagaa taatanii. Egaa mashoolii ta'uun keenya waanuma addaarranii dalagaan baay'achuurranii yaada sababa garaagaraarranii mashoolii ta'ee isinirraa badee jira dhiifama waliin isiniin jedha. Amma immoo walitti deebine na obboleeyyan keenya warreen chaanaalii kana jala jirtan sabiskiraayibii, laayikii, koomentii naa kennuu hin dhiisinaa, na jajjabeessaa irratti na gargaaraa isiniin jedha. Waan tokko hojjechuun akkuma beekamu yoo namni nama gargaaru jiraate, yoo namni abshir namaan jedhu jiraate, aamileen namaa cimaan isiniin jedha. Aamilee koo cimsaadha. Na sabiskiraayibii naaf godhaan isiniin jedha. Akka chaanaaliin koo naaf guddatullee naaf taasisaa. Kabajaanin isin gaafadhaan isiniin jedha. Egaa warreen viidiyoo duwwaa gadhiiftee jettanullee ni jirtu koomentii irratti. Anna viidiyoochi immoo istaartii irratti waraabeen yaanii mokoraadhaaf waraabee irratti shaakallii waraabeen gadhiise malee viidiyoo irratti hojjechuu otoo ta'anii isiniin jedha. Sababa kanaatiif sagalee irratti hin haasofne. Isarratti immoo egaa warra baay'isee maamiloota qabu tara irratti dubbachuudhaaf sa'aatii dheeraa irratti laabii waraabuu Google Chrome irratti danda'a malee namni tokko in ulfaata wallaahi. Namni tokko qubaa taa'ee dubbachuun baay'ee ulfaata. Sababa kanaatiif irra seenee ka'ee dhiisee kan irraa bahuuf jechuudha. Innaa akkasiin isiniin jedha. Obboleeyyan keenya illee warreen kanatti aappii sanatti illee fayyadamtan chaanaalii koo irratti illee akka dhuftanii anaaf maamila taatan isin gaafadha. Innaa akkasiin isiniin jedha. Kan biraammoo kan isiniin jechuu barbaadu aappiin ajaa'ibaa kan ingiliffa oromiffatti nuuf hiiku, kan oromiffa karaa ingiliffaatti nuu hiiku kan nuu dhufee alhamdulillah baga gammaddanii isiniin jedha. Aappii ajaa'ibaati. Akka itti fayyadamtan ingiliffaan afaan oromoon barreeffannee ingiliffatti yeroo nuu hiiku hiika guddaadha jechuudha. Faayidaa guddaa irraa arganna. Kanaafuu akka irraa barattanuu akka itti fayyadamtanuu abdii qabna. Hundi keessaniyyuu warreen ingiliffa sirriitti hin dandeenye ni jirtu, warreen dandeessan ni jirtu. Akkasuma maalummaadhuma ingiliffaatu warri hin beekne ni jira. Annaa akkasiin isiniin jedha. Kanaafiyyuu akka aappii kanatti fayyadamtan yaada isiniif dabarsuun dhufee. Kanaafiyyuu itti fayyadamaa isiniin jedha. Egaa akkuma itti fayyadama isaa aappii kana afaan oromootiin yoo barreeffattan waan barbaaddan waan yaaduu barbaaddan yookiin waan silaatti dhimamtan sana afaan oromootiin barreeffattanii ingiliffatti yoo isinii hiiku faayidaa guddaa baay'ee jijjiirama guddaa jira jechuudha. Innaa alhamdulillah afaan keenya illee nuu bal'achuudhanii afaan keenya illee addunyaa irratti beekamuudhanii. Kanaafiyyuu alhamdulillah galanni rabbiin haa ga'u jennaa. Akkasiin isiniin jedha. Itti fayyadamaadha. Warreen egaa aappii kana nu gadhiisan hedduudha. Yuutuubaroonni hedduutu jira. Isaaniin Abdul Hab fi Riyooshawu kanneen afanillee ni jiru baay'inaani. Isaanillee kanarratti isaan galateeffachuun fedha. Galatoomanuu. Obboleeyyan keenya kun dadhabanii aappii garaagaraa kan isaan fayyada jedhan nuuf barsiisaa jiru.
Kanaafiyyuu aamilee isaaniillee cimsaa sabiskiraayibiillee godhaa fi laayikiillee sheerii godhaa fi jajjabeessaan isiniin jedhaa warreen akkas aappii garaagaraa isiniif dhiyeessanu jajjabeessuu qabduun isiniin jedha. Bira dhaabadhaa laayikiis godhaaf sheeris godhaaf wanti badu hin jiru sabiskiraayibiis maatii isaanis ta'a. Innaa kan akkasiin isiniin jedha. Egaa itti fayyadamnee faayidaa guddaa irraa arganna. Kanaafuu itti haa fayyadamnu. Waan nu dhibe tokko afaan Oromiffaatiin yaadnee yoo barreeffanne inni karaa Ingiliffaatti nuuf jijjiira. Ingiliffa sana deebisnee bakka silaa itti barbaanne sanatti naanneffannee itti fayyadamuu ni dandeenya. Kanaafuu faayidaa guddaa irraa arganneen isiniin jedhaa itti fayyadamaadha. Hundi keessanuyyuu akka itti fayyadamtanuu warreen keessattuyyuu warreen yuutuubii hojjechuu warreen waan adda addaa daldala biizinasii waan adda addaa warri hojjetan yaani ingiliffii karaa afaan Oromoofaattinaa isinii hiiku baay'ee barbaachisaadha. Yaani gaafa ingiliffaan namni tokko isin gaafatellee gaafin kun maali jettanii googilii irra galtanii yoo gaafattan isinitti himuu danda'a. Isiniif gaafin kun kanaa jedhee isinii barreessuu ni danda'a jechuudha. Hiika isiniif kennu. Kanaafuu hiika argachuun keessan baay'ee namatti tola. Nutis gammanneerraa isinis baga gammaddanii isiniin jedha. Egaa obboleeyyan keenya har'a yoo nama silkii naaf kaasu arge itti dabalee piraankiilee gochuu ni danda'a. Amee na yaalaa nu wajjin tura. Egaa naman barbaade waan irratti onlaayinii irratti argadhe bilbiluuf hin danda'a. Kanaafuu turtii na waliin godhaa isin jedha. Yoo bilbila na jalaa kaasuu baatan egaa tarii. Egaa waamaa jira. Yoo hojiirra jiraatte na jalaan kaastu. Yoo hojiirra jiraachuu baatte ni kaafti jechuudha. Egaa silkii kaasaan jirtu. Yoo na jalaa kaafte na muggura. Egaa akkuma dhageessan baay'een dawwalamaa kaasaan jirtu mashuquleedhaan fakkaata.
kaasaan jirtu. Nama biraatiif immoo na yaada yookaan hin tasaakkaanee. Egaa tokkos dabaleera. Kaasuu didde hinisii. Egaa sababa rakkimii kana iddoo isaanii hin beekan zidiidadha. Isheensi miira kaasuu dhiisa waan ta'eef egaa daawwattoota keenya jarreen dawwaliifis na jalaa hin kaafne. Kanaafuu turtii waliin goonaa inshaallah. Guyyaa itti aanuuf immoo piraankii ajaa'ibaa isinii qabadhee dhiyaachuu nan danda'a. Egaa na bira jiraatanii illee otoo hin taane bilbilaan piraankii isaan gochuu nan danda'a. Innaa kanaafiyyuu itti dawwalee yaadan barbaade gaafachuu hin danda'a. Kanaafiyyuu qophiin yeroo itti aanutti naaf haa ta'uun isinii jedha. Naaf tasaakka'uu dide. Kanaafiyyuu turtii waliin goonaa. Hin beeka waan ta'eef eenyu jedhanii naa barreessaa jiru. Nah, waan hin beekneef kanaatiif kaasuu didani. Hello? 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 Nah, dhageessa sababa shabakaatiif kaasuu diddi. Kaastuu hayallaa kaas.
Naa dabartee maaliif kaasuu dhiifte reeshee? Maaliif kaasuu dhiifte silkii? Egaa kabajamtoota daawwattoota Saaliyaa YouTube jarreen dawwaluu fi barbaade naaf hin kaafne isiniin jedhaa. Kanaafuu walitti haasofna haga daqiiqaa muraasaatti. Innaa kan akkasiitii egaa yeroo hunda waan tokko qabannee dhiyaannurra waan garaagaraa waan sammuu keenyallee bashannansiisu tapha garaagaraillee piraankiillee yaadota adda adda ta'anillee isinii qabadhee dhiyaachuu hin danda'a inshaallah. Egaa dandeettii rabbiitiin akkaatatu naaf mijanne malee haallitu naaf mijatee waa hedduun isin biraan ga'uudhaaf fedhii naan qabaan isiniin jedha inshaallah. Yoo rabbiin kiyya immoo naaf gargaaree kana hunda irratti hirmaadhee bakka isin yaaddan waan isin barbaaddan waan sammuu keessan bashannansiisu isiniif dhiyeessuun hin danda'a. Bakkee bashannanaallee bakkoota garaagaraallee isiniin jedhaa isin agarsiisuun danda'a. Meeshaalee gurguramu innaa kan akkasiin isiniin jedhaa. Yoo barbaaddan immoo ammayyuu dira'aa warri barbaaddan jilbaaba warri barbaaddan lakkoofsa koo koomentii irratti jalatti isinii barreessuu hin danda'a. Koomentiidhaan na gaafadhaan isiniin jedhaa. Onlaayiniidhaan akka warreen ijoolleen isinirraa fagoo suuqiin jiru kan gadi baatanii bitachuu hin dandeenye kan hawwii uffataa osoo qabdanuu haalli jireenyaa isinii mijachuu dide bitachuu ta'u hawwitanuu karaa kan dhabdan oldariidhaanillee isiniif heerguu hin danda'a. Yaani kan direevarii kaffalattu malee rakkinni hin jiruun isiniin jedha. Gatii isaa gosa isaa hunda isaatuyyuu viidiyoo isinii waraabee isinii dhiyeessuu hin danda'a. Kanaafuyyuu waan barbaaddan koomentii kana jalatti na gaafadhaan isiniin jecha maallee haa ta'u waan barbaaddan irraa jechuudhaan suuraa isiniif kaasee yookiin viidiyoo isinii waraabee isiniif gadhiisuu nan danda'a. Sanaan booda suuraa irraa xalabachuu barbaaddan suuraa garaagaraa isinii kaasee isin laxxafuu hin danda'a. Sanaan mircaa keessanii irraa maxxarachuus filachuus ni dandeessu. Kanaafuu akkasin isiniin jedhaa. Oduu isin irratti hin dheeressuu. Oduun dheeraa nama nuffisiisaa, dhaggeeffachuunis nama nuffisiisa. Kanaafuu viidiyoo gabaabaa waraabuun nama dhaggeeffatu sanaaf faayidaa qaba. Anuuf garuu sa'aatiin dheerachuun nu hin fayyada. Naa akkasin isiniin jedhaa. Daawwattoota keenya laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Laayikii tuqa. Laayikiin akka nama biraa ga'uudhaaf isin fayyada. Yoo sabiskiraayibii gootan immoo daawunloodii milikitii mallattoo alaarmii sana gadi tuqaadha. Yaani wanti nani poostii godhu hunduyyuu akka isin bira qaqqabuufi jechuudha. Innaa kan akkasiitii egaa akkasin na jajjabeessitanuu akkasin haamilee naa taatanuu akka na gargaartanuu warri viidiyoo kana dhaggeeffatu hundi keessanuyyuu otoo laayikii, sheerii yookiin sabiskiraayibii naaf hin godhin adaraa bira hin kutinaan isiniin jedhaa. Kanaafuyyuu na jajjabeessaa, na bira dhaabbadhaa. Fuulduratti immoo inshaallah waan bal'aa waan hedduu waliin laaluu dandeenya. Kanaafuyyuu na jaallachuu dandeessuu. Viidiyoo gaarii isinii gadhiisuu danda'a. Waan isin irratti nu dhiyeessi jettanii isinii dhiyeessuu danda'a. Kanaafuyyuu isin maaltu isinirraa eegamaa? Laayikii, sheerii, sabiskiraayibii gochuu kana hin dagatinaan isiniin jedhaa. Ammamuu isin hin dadhabsiisu. Hojii isinitti fudhatu. Yaani qomumaan tuuxxanii bira darbuudha. Kanaafuyyuu sabiskiraayibii yoo walii goone, laayikii yoo walii kennine yaani maaliif waan nurraa hir'isuu hin qabnu waan ta'eef
Kanaafiyyuu nu jajjabeessaa isiniin jedha dhaamsi kan koo kanaa. Viidiyoo koo har'aa asuma irratti goolabaa yookiin asuma irratti xumuraa. Turtii boodaan akka walitti deebinu inshaallah abdii rabbiitiin abdadheen jira. Kanaafiyyuu nagaan naa ta'aa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.